citee owwaalame dhiiseetii hin deemu. Asuma kosii koorran taa'a. Asuma naaf wayyaa. Qe'ee abbaa manaa kiyya inni akkamittiin inni du'e qe'ee abbaa manaa kiyya dhiiseetii deema. Hin deemu kosiima kanarra jiraadha jettee diddee malee galata keessan guddaadha. Yommuu manni keenya gubatee mana Oromoon qarshii walitti buuftanii naa bittan ni jira. Isheen immoo isin keessa galtu jettee waan ni jetti. Ani immoo keessa galii keessa jiraadhu jennaan hin didde. Malee manni Oromoon naa bitee dhibameef miti jechuudha. Manni isin naa bittan ni jira. Oromoo kiyya katamaa qixxa lamaaniiti manni isin naa bittan agaatiin jechuudha ni jira. Galanni keessan na biraatii hin badu. Yookaan galata keessan dagadhee miti. Manni sun hin jira. Manni katamaatii manni agaatiin ijjeerame ni jira. Garuu harmeen kiyya na didde. Mee ijoolleen baadiyyaa jechuudha. Ijoolleen katamaa waan jechuu dandeessu. Mee harmee keessanii yookaan abbayyee keessanii laa ani mana katamaatii si ijjeereera yookaan mana katamaatii si biteera. Mana sana gadhiisiitii katamaatti galii otoo jettanii ishisinii jedhu. Harmeen koo isuma qabeenyi sana gubateerraayyuu isuma qabeenyi barbadaa ta'e sanarraayyuu achuma sana achumatti du'uu koo naa wayyaa jetti. Achumatti owwaalamuu koo naa wayyaa. Kosiima kiyyarratti qeema kiyyarratti owwaalamuu koo naa wayyaa jetti malee galata keessan balleessee miti jechuudha. Manni isin naa bittanii katamaa qixxa lamaaniitii agaatiin ni jira. Suura isaa yookaan viidiyoo isaa isin maxxansuu ni danda'a. Jira manni agaa jechuudha. Sila kanaaf immoo harmee keessan baadiyyaa daawwalaa gaafadha. Akkasumatti otuma isin mana katamaatiin ijjeeniiriyyuu mana katamaatiin si bita harmee kiyya itti galtaa jedhaa gaafadha. Wayyoo qe'ee kiyya moo jedhu wayyoo kosii kiyya dhiisee moo jedhu jechuudha. Harmee kiyya guyyaa meeqa sossobee itti galii lakki nuti biyya Arabaa keessa jirra mana bareedaa keessa jirra rakkoo hin qabu yoomillee durbii kana lagaati miti yoo nuti heerumne jireenya mataa keenya jiraachuu dandeenya. Ati itti galii mana kana Oromootu si bitee jennaan imbi kosii kiyya dhiiseetii hin deemu. Qeema kana irratti duur kiyya naa wayyaa. Ani abbaa mana abbaa keessanitti qe'ee kanatti ijoollee isiniin argadhe handhuura keessan qe'ee kana keessattiin owwaale akkamittiin isinii qe'ee kana dhiisii bakka itti handhuurri keessan owwaalame dhiisii bayinaan jettu. Asumatti du'eetiin bada malee qe'ee kana keessaatii hin bahu na jettee na didde. So ani immoo achi sanatti erga manni sun gubatee deebisee akka kana duraa agaatiin ijaaru hin dadhabe Oromoo kiyya hin dadhabe. Mee shallagaa ilaalamee damoosni kiyya 1,000 damoosa 1,000 nyaadha. ID mataa kiyyaa paaspoortii mataa kiyyaa qarshii giraama Imaaraatii giraama 10,000. Mee giraama 10,000 waggaatti damoosa tokko jechuudha. Obboleettii kiyyaa fi paaspoortii ID damoosa giraama 10,000 giraama Imaaraatii giraama 20,000. Gaa otoo abbaan kiyya lubbuun hin bahin obboleessa kiyyaaf yeroo hunda anillee walittiin qaba isinillee waan qabdanirraa waan ijaati obboleessa keessaniif bajaajiin haa bitamuu naan jechaa ture jechuudha otoo lubbuun jiru. So erga abbaan kiyya du'e immoo maali abbaan koo kana dura gaafa lubbuun jiru akkas naan jechaa ture obboleessi koo itti agaamuu danda'a jedhee giraama 8,000 obboleessa kiyyaaf bajaajii. Mee akkam godheen achitti amma immoo deebisee akkamitti akkam godheen mana aggaatti deebisa mee naa yaada akkamiin godhame mi'aan akkam godheen mee bakka harmeen koo jirtu sanatti mana aggaatiin agartanii jirtu maskootiin madda sharaatiin jechuudha bakki maskootii bakka harmeen kiyya raftu bakki maskootii sharaatiin kan inni asiif asii waxxaramee jiru jechuudha. Asii kan rukutamee jiru sharaatiin jechuudha akka roobni achitti hin seenneef mee ani qofaa kiyya akkamittiin mana aggaatiin akkamittiin akkana godhee akkamittiin mana sanatti maskootii godhee hin dadhabe Oromootiyya hin dadhabe qofaa kiyya natti ulfaate malee harmeen koo erga isheen akkas jettee lakki qeema kiyya naa wayyaa qeema bakka kosii koo kanan jiraadha naan jetteeti bakkuma isheen jirtutti otoon ishee gammachiisee deebisee mana bareedaa ijjeeree fi mana aggaatiin ijjeeree fi televizyiinii ishee keessa galchee fi Fataashii godhee hin jibbeen miti. Inni dadhabe malee elekinuu damoosa ji'aan elekinuu mee mucaan birrii naa galchuu gaafadha. Anu gaafa damoosni koo ji'aan uftuun sii kenna. Qarshiin yoo harka kee irra jiraate haadha koof naa ergin jedha. Obboleessa koof naa ergin jedha. Obboleettii koof naa ergin jedha. Hin hira jechuudha. Otoo damoosni kiyya hin gahin liqiif waan ittiin fixa jechuudha. Mee jireenya Itoophiyaa keessaa immoo ilaala.
caammaa tokko nama tokkoof bituuf caammaa pilaastikii 2000 bitamee ani jireenya wuddii akka kana keessatti akkamittiin ani mana agaa ijjeeraani. Maaliif ani haadha koof bakkuma isheen filatte sanatti maaliif waan haati namaan jettee waan diduuf miti. So harmeen kiyya waan isheen filatteef iyyuu waan bakka sana hin taa'aa jetteef iyyuu eeshi jee taa'ee haadha koo bakkuma sitti tole taa'ee jee. Lakin ishee sana immoo du'ee badee manitti hooqqeeyyuu ijjeere. Du'ee badee ijoollee irraa damoosa kiyya itti liqeeffadhee anuu gaafa huqqubii seenee damoosa koo jajaan huqqubii itti seenee manitti qorqorroo sana iyyuu ijjeereeni. Akkam godhee nani qofaa kiyya mana algaatiin ijjeera. So malee haadha kiyya mana hooqqee keessatti isheen jiraachuun ishee natti tole miti. Anu ergan gaafa viidiyoo sana argeeti sammuun tiyyattuun sirrii nan jirtu haati koo mana kana keessa akkasitti jiraachaa jirti hin jaa. Maaliif ani yeroo baay'ee yoon harmee kiyya suura kaasaa natti ergaa jees natti hin ergani. Viidiyoo waraabaa natti ergaa jees hin ergani. Gaafan bilbilaan gaafadhu immoo ani badee lakinuu agaan bu'eeraa naan jetti. Agaatiin mana isaa hin gadda kana lakinuu maskaawotii biteen deebi'ee naan jetti. Isa waannitiin laxxafamee jiru. Isa sharaatiin manni maskootii laxxafamee jiru hin gadda biteen deebi'ee mana. Laameeraa biteen deebi'ee naan jetti jechuudha. Mee akkam godhari aniin kun Oromoo kiyya hin dadhabee bar. Mee anu akkaataa kamiin immoo beekaa jira miti. Mana madamii kanaatis baay'ee beekaa hojii ulfaataa yoo haa ta'u damoosa jabaatiin eessaa hin hojjedha bakka kamiitiin hojjedha beekaa jira miti. Ani isa namnillee sooshaal miidiyaa kanarraa hiriyyaa qabu hiriyyaa mari'atu hiriyyaa wajjin haasa'ee kolfu ani dhugaa rabbi dubbatuuf rabbi tokkicha wajjin haasa'a malee hiriyyaa jedhamtu tokko hin qabu. Hiriyyaa asiif asiin haasa'ee yaada walii kennu jireenya gadhaanaa keessaatii gara guddinaatti wal fiduu hin qabu jechuudha. Yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa kanarraatii kan numti carraan kennamuuf iyyuu nama jabaa nama qaalii nama beekamtii qabuuf jechuudha. Yeroo baay'ee namni sooshaal miidiyaa kanarraatii bakka guddaatti kan fu'u namni asirraa nama beekamtii qabu. Nama dubbatu beekaa suufii gaarii uffatu nama uffannaa gaarii uffatuuf wanti bakki guddaan kennama jechuudha. Hojiin guddaan kennama. Bizineesiin adda damoosni guddaan kennama jechuudha. Yeroo baay'ee kan mana madamii keessa shamarran mana madamii keessa kan ilaalu rabbi tokkicha yoo ta'e malee nama miti. Namni hin ilaalu. Rabbi tokkicha yoo ta'e qofaa kan nu ilaalu waaqa tokkicha yoo ta'e malee yeroo baay'ee kan nama biratti fudhatama qabu yeroo baay'ee kan nama biratti guddina qabu nama beekamtii qabuu fi nama uffannaa gaarii uffatu. Isa inshallah rabbumaa fi keerumaa fi hundumti Oromoo kiyya inshallah rabbi nu abaasu rabbumaa kadhanna waaqa isa gararraa keenya kadhanna akka gara gaariittis nu baasu. Ani yoomillee taanaan biyya galuufillee abdii hin qabu garuu maatii koo bakkuma isheen jirtutti harmee koo waan gaarii gochuu yaada malee ani yoom biyya galee akkuma sila isiniin jee waan lama murteeffadhee gala du'ee iddoo abbaa kiyya deemu maraadhee qullaa buusee katamaa keessa deemu. Kana lamaan murteeffadheen biyya gala gaafan biyya galuu barbaade jechuudha. Kana lamaan murteeffadhee jala sarareen biyya gala. Kanadha inshallah Oromoo kiyya. Teeruma fundumtu. Naaf cidhaadhaa hama famtuun siniin argin Oromoo koo baay'ee sin jaalladhaa sin kabaja. Baay'ee natti dhaga'ama maaliif yeroo baay'ee gaafan biyya galu abbaan kiyya waan booletti dhaabatee na simatuuf iyyuu gaafa biyya galu gaafa namni biraa dhaabatee na eegu maaltu natti dhaga'amame.
Mana dura abbaa kiyyatu fiigee dhufee natti marama. Gaafan biyya galu gaafa namni biraa dhufee waan naan jedhu maalumatu natti dhaga'ama. Bilbila koo tokkotuun isinitti banee agarsiise. Suuraa abbaa kiyyaaf viidiyoo abbaa kiyyatu keessa guutee jira jechuudha. Amma gaafa mana galee bakka sana hundumaa abbaa kiyya ilaalu dhuguma nin taa'e. Bakka sana gaafa ni gaggalagalee ilaalu dhuguma sammuu godhadheenani bakka abbaa kiyya sana taa'ee nyaadhaa hin dhugaa'e. Dhuguma jireenya gaarii jiraadha bakka abbaan kiyya sana waan ni jee. Isaami Oromoo kiyya. Inshallah Rabbu macira Oromoo kiyya baay'ee sin jaalladha. Dhugaa mataan kiyya narraa bu'u jirti. Halkaniif guyyaa iyyaadha. Dhugaa dubbatuuf iyyaadha. Hin karoorsaa. Akkamiin asiin godhee akkam godha jedhee iyyaadha. Garuu waan ani yaadu yeroo hundaa nan tasaa akka ullee qalma naan ga'ullee. Haadha nan qaba alhamdulillah galata waaqa. Garuu sinitti dhaga'ama beektanii bakki abbaa keessanii yoomillee taanaan sinitti dhaga'ama. Amma obboleettiin kun seenaa biyya galtee malee akka isheen itti jirtu otoo agartanii waan addaati. Hanga mana yaalaa deemtee gulukoosii fudhachuutti jirti jechuudha. Maaliif bakki abbaa yoomillee inni isinii qorra. Bakki suni yoomillee isinitti dhaga'ama beektanii. So hin ulfaata. Gaafa akkas dubbatan namatti dhaga'ama malee ani boo'uu barbaade miti maaliif jennaan alhamdulillah fayyaa qaba kun mudhiima kiyya hidhadhee tattaafachaa jira. Tattaafachaa jira. Garuu hawwiin kiyya utuma hojuma hangami yoo hojii humnaa ta'e damoosa xiqqoo kaf jedhaatiin otoon hojjedhee hin jijjiira malaata maatii kusana jijjiira laataa jedheen namana garuu akkamittiin hojii xiqqoo damoosa gudde xiqquma damoosa hanga damoosa 2,250 kana utuma hojjedhee xiqqumaatiin koo ji'a lama keessatti hin hassaaba dhugaa dubbatuuf jechuudha. Ciisuu hin hassaaba. Mimmii hojii akkamii otoon hojjedheen jedhaani. Fiqqa. Yaade beekaa dhugaa dubbatuuf halkaniif guyyaa yaadee dadhabee dhugaa kun sammuun namarratti ootee nama gadi taanee ani takka indee aliin ala uf jala qabamu maaliif hin akkas yaadan jedha. Gaafan taa'ee ilaalu immoo haadha koo na deessitu natti dhaga'ama. Ayya kennaa koo galatoomeen qaale. Hundumtuu namni biyya lafaa kanarratti hafu hin jiru. Hundumti keenya achi deemna. Garuu jira miti otoon biyyee jiru abbaan tiyya du'eera ta'eeti otoo rabbituuf itti fudhateera ta'eetu kolfeen fataa jedhee waan ni ja'a. Fataa jedha tokkoffaa abbaa tiyya saarkiin nama na dura nyaatti lammaffaa otoo biyya ormaa keessa jiru beekaa natti dhaga'ama otoon booyi abbaa kiyya owwaalladhee jiraadheera ta'eeti beekaa hin boo amma garuu beekaa dhugaa dubbatuuf siisterii kiyyaan akkanan jedhe. Mimmoo dhugaa akkanan jedhe immoo diingatammoo dhugaa natti hin fakkaatu beektanii soba natti fakkaata. Diingata lubbuun jiraachuu danda'a bakka awwaalcha sa'aatii ittaan jedhaani. Mee dhugumannu oksanii rufaa ta'uu danda'a yookaan immoo waan bakka qabrii sa'aatii ilaaltee ittaa jedheen ishee gaafadha jechuudha. Waan jiru natti fakkaata malee waan nurraa du'e natti hin fakkaatu. Garuu bakka jira miti namatti dhaga'ama. Wanti hundumtuu anatti akka garaa koo akka mataa kiyyaa na ulfaata. Ani biyya hin galu. Yoon gale immoo waan amma lamaan kana murteeffadheen biyya gala malee natti ulfaata. Ergan tikkeetta kutadheeti kan ani siisterii kiyya biraa deebidhe. Gaafumaan boolee sana waan ni jedhu garaan kiyya birbirna jedhe ololna jedhe booyina jedhe beekaa hin deebi'e biraa. Hin deebi'e ati galii ati jabduudha ati goboziidha beekaa ishee jajjabeesseetiin beekaa. Ati beekaa abbaan keenya hunuun qaban jee garuu keessitiyya waan akkaatatti ani jiru natu beeka jechuudha. Galee jedheen ishee gaggeesse hin deebi'e jechuudha. Maaliif ani obsa hin qabu. Obsa tasuma hin qabu.
Kanaafiyyuu naaf cidhadha. So ijoollee yeroo baay'ee ani laayifii seenuun barbaanne garuu koomentii tokkotu yaada kiyya tuqee jennaan hin seene malee ani seenuun barbaanne laayifiyyuu. So inshallah yoo waaqayyo jedhe immoo haadha kiyyaa illee hin du'a malee bakkuma isheen amma jirtu kanatti hin ijjeera mana agaatiin. Inshallah rabbiin haa jedhu. Damoosuma koo amma huqubii seenii jajaan isheen fudhadhu. Wanti ani godhadhu narraati haa badduuti malee moobaayilitti makoo kanallee gurgura malee manitti oqqee akkuma isin jettan manitti oqqee keessatti hin ilaalu. Yeroo baay'ee harmeen kiyya waan suurri viidiyoon na bira hin geenyeef agaan bu'ee jira. Lishoon galuufidha. Maskootiin galuufidha. Beekaa wanti hundumtuu bakkatti deebi'uufidha naan jetti jechuudha. Amma garuu erga siistiriin kiyya baatee galtee waan hundumanatti agarsiisteeti beekaa. Indua malee bika moobaayilitti koo kana qabadhu gurgura malee inni ijjeeraa fi mana agaatiin inshallah waaqatti namaatti naa godhu inni ijjeeraa fi kana dhabaa isin jaalladha isin kabajan dhuma keessan Oromoo kiyya inshallah guyyaa biraa inshallah sisteriin kiyya limii turkiin baadiyyaa keessatti hojjetu ni beektu ijoollee warri baadiyyaa roobni rooba malee wajjin laayifii galan yoo waaqayyo je harmeen kiyyallee ni ufti ijoolleen tokko ijoolleen namoonni miidiyaa gurguddaa qabdanii obboleettii kee intervii goona haadha kee intervii goona jettanii na dubbiftanii miseejii nama tokkoof iyyuu deebisaa hin turre inshallah gaafa sammuun xiyyaana taragaaggaatee jettee miseejii keessan isinii deddeebisa hunduma keessaniif iyyuu. Naaf jirachuun keessan naaf gaadha. Jabi haamilee saga beekaa jira miti haamilee naa ta'uun keessan iyyuu na jabeessuun keessan iyyuu naaf gaadha. Rabbiin gaditti waaqa kanaan gaditti jabina keessaniitiin fiyyuu yeroo kanaaf sa'aatii kana ga'e malee ani nama yeroo kana ga'ee bakka kana ga'ee waan ni cuumiti. Beekaa. Hanafiyyuu naaf jiraadha inshallah. Rabbiin haa jedhu waan hunduma isaa keessatti. Taabtaabii godhaa justii maal fakkaata hin beeku singalchuu didi warreen justii argattan. Taabtaabii godhaa justiin naa banuu didi naannessaa jira. Naa yaada manatti dhagaame majannaan malee Oromoo kiyya beetu kun qabu. Walata waaqa. Mika jiramiti gaafa ani inni aaruu gaafa aarii mataan haguutee imimmaan tunirra yaa gaafa aarii